Hayyaar kafuun akkam jirtu abdiidhaan miiltota irraa chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Kutaa kana keessatti kan nu wajjin ilaallu koomaandii promptii fayyadamuudhaan akkamitti C# faayilii execute gochuu dandeenya yookaan immoo akkamitti akka raanii gochuu dandeenyu execute goone raanii gochuu akka dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti programii kanatu jira. Programiin kuni kan maal display godhudha? Hello Oromiyaadha. Isa kanaaf amma keessa galuurra gabaabamatti kun kan display kan inni nu godhu Hello Oromiyaa kan jettudha jechuudha. Jecha kana kan inni display nuuf godhu. Warreen kaani bal'inaani tokko tokko ni ilaalla yeroo biraa keessatti jechuudha. Amma kanaaf iyyuu amma CMD banna. CMD gubbaa irratti desktop gubbaa jira sababii ta'eefi desktop jenna. Kana booddee amma akka argaa jirtanii maqaan faayilii keenya maalidha? Programmiidha jechuudha. Programmii jedhee jira sababii ta'eefi bakka kanatti maal jenna? program.csc dha jechuudha. Dhiifama bakka kana gubbaatti maal jenna jechuudha? CSC program.csc jenna jechuudha. Program isheen jettu kuni maqaa faayilichaa yeroo ta'u isheen kun immoo extension C# ta'uu isaa argisiistudha jechuudha. .csc kan jettu kun jechuudha. Kan erga goone booddee enter goona. Enter yeroo jennutti maal jedha? CSC kuni recognized ta'ee hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu maal nuun godhu jechuudha? Execute nuuf hin godhu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna gara executionitti osoo hin seeniin dura kana bannee kana booddee local C banna, deebinee Windows kan jettu banna, as dhufnee immoo Windows keessaa immoo maal banna? Microsoft.net kan jettu kana banna, deebi'ee faayiloota keessa jiran keessaa framework isa jedhu banna jechuudha. Framework 64 osoo hin taane framework kan jedhu erga banne version isa xumuraa sanarra goone fakkeenyaaf kiyya 4.0.30319 dha. An keessan kana olis ta'uu ni danda'a jechuudha. 3.5 isaa olis yoo ta'e hin danda'ame jechuudha. Namaa fi isa kanan godha jechuudha. Kanaaf iyyuu as keessa ergan galee v 4.0.30319 kana erga folderchi ergan banee booddee maal hin godha? Location isaa kan akka inni jiruttiin copy godha jechuudha. Location copy godhu maalidha? C Windows Microsoft.net framework version 4 bla bla jedhu jechuudha. Kana ergan copy godhe booddee kanarraa cufee ni gaamma isa naqa. This PC kan jettu kana gubbaa irratti right click godheen property jedha. Isa booddee property ergan jedhe booddee advanced haala kana isanii naa dhufu advanced system setting bana. Yeroon advanced system setting banu kanatu pop up naaf ta'a. Kana booddee maal hin godha? Environment variable kan jettu kanan bana. Yeroon isa banutti immoo environment variable haala kanaan naaf banama jechuudha. Kana booddee paasii ishee jettu kanadha kan inni dhaqee editii godhu jechuudha. Paasii ishee jettu kana editing godha. Kana booddee bakka kanarratti gaa maal hin godha? New click godha jechuudha. New erganii click godhe booddee bakka kanatti isan sila copy godhe maal hin godha? Pasting godha jechuudha. Ergan pasting godhe booddee maal hin jedha? Okay hin jedha. Ammas deebi'ee isa kanas okay hin jedha. Isa kanas okay hin jedha. Irraan cufaa jechuudha. Amma gaa maal goone irra jechuudha? Environment variable kanatti akka inni execute godhuu fi waan daballee irraa jechuudha. Framework.net framework sana jechuudha. Kanaaf iyyuu amma gaa maal goone jechuudha? Command prompt banna jechuudha. Ammas command prompt erga bannee booddee bakka kanarratti maal hin jedha? CD desktop gubbaa akka inni dhaqutte jechuudha. Ergan kana godhe booddee amma akkuma argaa jirtanii maqaan faayila kootii bakka kanatti execute gochuudhaa fi CSC jedheen program.csc jedha jechuudha. Maaliif maqaan faayilii C# kootii maalidha? Programmiidha jechuudha. Akkuma as gubbaadhaan mul'atu akkuma desktop irraa mul'atutti jechuudha. Kana ergan godhe booddee amma gaa wanti hin godhu maalidha? Amma execute akka inni naa godhuu fi source code kana jechuudha. Yeroon enter tuqutti file executable ta'e tokko naaf baasuu qaba jechuudha. Amma asirraa akkuma isin argaa jirtanii faayila sadii qofatu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu faayila afuraffaan programmii executed ta'e tokko naaf dhufuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu enter ittiin bu'a jechuudha. As gubbaadhaan enter itti bu'a.
yeroo interitti buutti maal ta'eera jechuudha. Akkuma argaa jirtan bakka kanatti program kan jettu tokko executable faayiliin tokko maal taateetti dhufteetti jechuudha. Kun immoo maal kan display godhudha akkuma sila isiniin jedhe hello Oromiyaa kan jedhu kan display godhudha jechuudha. Amma milkaa'inaan maal ta'ee jira execute ta'ee jira jechuudha. Kanaaf executable faayilii kana immoo raanii gochuudha maal jedha program.exe jedha jechuudha. Kana booddee maal naan jedha hello Oromiyaa jedha jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti nuun Visual Studio fayyadamnuuf inni tokko sababii kanaafidha jechuudha. Amma faayilii tokko text editorii tokko irratti barreessine deebinee bakka kanatti dhufne execute goone raanii gochuu baay'ee dadhabsiisaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu Visual Studio yoo fayyadamne garuu kuna hunduma isaa waan nu salphisuuf jechuudha. Gabaabaatti command line-dhaan haala kanaan gochuu ni dandeenya jechuudha. Kutaattaan wal argina. Channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qabdan comment gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma.